السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلتين كينتوكو قتي ورقينا قافتي ورقيني بيالات ميقا جتي وبلتك يا ورقين بيا هندتو غرغري يعني سودتي أدى قرو قتي نسا بيا هندتو غرغري جتشادا فكين يف سودتي يعني قافة بيتو كان قرامني يرو سنتي لبس هدي في شنطة فكاتي kana gramni tokko dibba furi fakasoi yani hundu gargar amma kana yobitu gramni tokko dibba lama ture jechadha wagga meeqa dura wagga afur na fakkaate bite jechadha kun hundu gatiin isa gargari jechadha tokko miti warqeen immoo adaduma oolee buluun ni jijjiirama jecha adada oolee buluuni gatiin isalle gramni isalle injijjiirama ammallee akkuma dizaayiniin yoo fakkeenya warqeen kee akkanatti dizaayiniin isa bareedaa ta'e gatiin sitti ol dabala masna'iyyaa jedhanii yoo calliseetu kan bareedni taate gatiin isaa gadi bu'a ammallee giraamni tokko biyya kanatti meeqa fakkeenya fi suuditti meeqa dubaayitti meeqa bahareenitti meeqa warqiin ammallee ka bahareeni jira ka dubaayii jira ka biyya hundaa jira jechaadha garuu warqiin bareedan ka bahareenitti ammallee kaaree 21 amma fakkeenya warqiin kiyya hundu kaaree 21 kaareen immoo bakki mul'attu warqitti waan xiqqishuu barreeffamte sirriitti namatti mul'attu nama ija tokkotti sirriitti ilaali malee uno amma fakkeenyaaf kuni uno asitti mul'atti uno kam isi agarsiisare anam ijaan argaa jira garuu akkasitti warra ka uno kaaree 21 galitti agarsiisa itti balaqqisa waan ta'eef na huno kaaree 21 asitti jecha uno bakka tanatti kaaree 21 jetti inni tunilleen akkasuma keessatti barreeffamti jecha asitti hunno achitti hundi isaatu asasitti hunno jalatti barreeffamti hunno kunilleeni eessa kun immoo dhiyootaan arge hunno kunilleeni asirraa qabaa jecha hunno asitti bakka kanatti itti balaqqise ka hunno bakka kanatti bakka addatti mul'atu sanatti kaaree 21 jettee mul'atti jecha hundumti isaatu kunilleen keessan qabdi garaa keessan bahareeni yoo taate hundumti isaatu kaaree 21 kaaree 21 qabuun kunilleen keessa isaatiin achi keessan qabdi kanaafuu warqiin akkasii jechaadha amma fi warqi makiyyaan si agarsiisa hundu gatiin isaa adda adda kuni xiqqoodha kuni giraama 5 kuni kan qubaati kan qalabatiidha tunilleen giraama 4 fo'i tana bicha xiqqoota jedhamtu giraama 3 jetti giraama 3 fakkasoyi kuni giraama 7 kuno kuni addatti jecha kuni sunu addatti hundumti isaaniitu gatiin isallee adda adda dizaayinni isallee adda adda amma kuni fakkeenya fi asitti moono kaaree meeqa akka ta'e 21 hundumti isaatu 21 jecha 21 malee bitanii bahareeni Itoophiyaattis galanii gurguratanii isatu gatii guddaa nama baasaa jechaadha amma kun immoo isatti mul'atti kan immoo asirratti mul'atti namni warqii bitanii shawwadamina wala asirratti huno asirratti amma huno asirratti mul'atti asitti jecha huno 21 tan argitanii xiqqoodha kaameera irratti yaa sirriitti mul'atu garuu akkas fakkeenya fi taakkanaa tana uno keessatti garaa keessatti taakkanaa tana immoo uno bakka tanniin irratti waan tana irratti kana kanallee keessatti kana keessatti akkasii siin jedha inshallah obboleewwan kiyya wallahi biyyaan baa dhuftanii biyyaa yoo galtanii osoo warqiin bitatiin biyyatti hin galina tayyib laazim inni namaa tokko warqii bitatu qaba warqii bitatee biyyatti galuu qaba calliseetuma harka qullaa firii takkamaan taane inshallah yoo waddadde jettes firii takkamaan taane firii takka inni takkattiin tuniyyuu Itoophiyaa yoo galte birri guddaa si baasti siif gale inna akkanumatti biyya ambaa waggaa meeqaa dalaynee miidhamnee callisnee harka qullaa galuun nama dabbara akkasii inshallah xiqqoo hin jedhamtu amma kuni walii galatti soo gurguranii birri guddaadha jecha kanaafuu osoo warqiin bitatiin biyyan galinaa si fakkaate warqiin fakkeenya fi giraaman gurgurama giraamni tokko giraamni takkattiin jechaadha riyaala suudii amma 400 yeroo kanatti 400 dariba wajjin jecha dariba fi masna'iyyaa jedhan sa wajjin
dhibba afurii jechaadha. An fakkeenyaaf ati giraama lamaa yoo bitatte dhibba saddeet ta'a jecha giraama lamaa fi akkasoo bitatte 1,000 ta'a jechaadha akka warqiitiin ulfaatina warqiitiin. Kanaafuu akkanatti haga fedhellee himani. An fakkeenyaaf Itoophiyaatti mucoon tokko giraamni tokko qarshii 19,000 jetteesi akkas jette 19,000 jette. Kan Bahareenii jechaadha. Kan Bahareenii kaareen 21 warqii qulqulluu fi warqiin bareedanii warqii Bahareenii kaaree 21 jechaadha. Kanaafiyyuu kan Suudillee bareedaa garuu kan Bahareeniitu irra bareedaadha irra gaariidha. Kanaafiyyuu warqii bitachuu wallaahi barbaachisaadha. Ijoolleen keenya hedduunis biyyaan baa waggaa meeqa dalaynee geessine harkuma qullaa galla. Erga asii gallee faanutti dhaga'ama. Fakkeenyaaf yoo warqii biyya keessaa hin bittee takka hattuuni warqii feekis sitti gurguratanii takka maal jedhanii hammuma fedheeyyuu yoo ta'e mana warqii deemtee yoo bittee wanti wajji yoo fudhatte keessattuu faturaa wajji yoo fudhatte tokkoffaa faturaan sun si fayyada osoo akka tasaa araballee wallolte kan keetii miti siin jedhani kan kee ta'uu ragaadha kuni. Lammaffaa immoo yoo dandeette araba wajji deemtee osoo bittee akka siin hanne jecha yeroo baay'ee garuu arabni kaaree 16 bituu jaalatti. Kaaree 16 akkasiif hin binne kaaree 21 jettaani kaaree 16 osoo hin ta'in 18 arabni kaaree 18 tana jaalatti hin bittu jecha akka kenna kana kaaree 21. Kanaafuu ati maal godhuu qabda yoo araba wajji deemte illee kaaree 21 bitachuu qabda jechaadha. Akkas obboleewwan kiyya wallahi warqii jechuun firiin xiqqishuun giraamni takkaa fi wayitu yoo qabaatan Itoophiyaa yoo dhayxanii sin fayyaddi baay'ee sin fayyaddi. Hojjatti dhiyoo tana Amaariffaan dalaydu sanii ittiin biitimu maal jedhanii suni Suudii turtee galte mucoon sun namni sin beekne hin jiru intala butaa jiraasanii maal jettee guyyatti 400 wayii uqubii qabnaa jettee. Uqubiin suni mana warqiititti kafalamaa jette 300 fi akkas wayii jettee. Kanaafuu ani warqii bitachuu filadhaa jettee warqii mormaa fi warqii qubaa tokko bitatte. Mucoon sun baay'ee na ajaa'ibsiistee gorsisiin achitti ijoollee gorsitu warqiin Itoophiyaatti ammallee gatiin akkanaa biyya keessanitti gatiin meeqa jette. Amma warqiin isiin bitte suni 300 fi wayi ta'e garuu yoo amma ani kaalkuleetarii godhu birri ka achitti irra wuddii ta'e jecha Itoophiyaatti maaliif jennaanini ka waa hedduu ka amma isaan karaa fidanii ka daldalaa ka maalii kan irraa herreegatanii gatiin ol dabalaa jecha asitti wayya garuu osoo biyya ambaa jirru yoo bitanne wayya biyya keenya gallee nin bitannaa nin godhanna akkas goonanii wallaahi oduma jecha afaanuma malee namni waa bitatu hedu tokko osoo biyyan galin biyyuma ambaatitti waa yaadisa waan barbaachisan bitachuu qaba. Obboleetti keenya galatoomii akkasi ka gatiin isaa giraamaadhanii suuqii dhaytee achi banas